Dogoggora yoo ta'e akka dogoggoraatti hin fudhaa malee irra darbee seerri isaan dhogoo ta'e akka seerri isaa cabuun godha. Halefi obboleessa koo abbaa koo haadha koo duratti ani ispoortii wala badee dukkanee fadarra darbuun barbaadu. Kanaaf warra akkasitti yaadan odoo dhiisanitti tolaa inni. Fayyisaa Leellisaa maaraatoonii Rootardaam moo'ee kun kan Riyootti akkas godhe suni rakkoon inni akkas godheef akkanadha jedhanii kanaafuu yeroo deddeebi'etti gaazexeessitootaaf kennuutu dhufa jechaadha. Kun immoo rakkinni keenya kun akka yeroo baay'ee attention argatu godha. Fedhiin kiyyaanni guddaan uummanni Oromoo bilisoomee hundumti keenya yoo bilisummaa arganne biyya koo biyyan jaaladhu biyyaan uummata kiyyaatti fedhiin achitti deebi'uudha inni guddaan fedhiin kiyya. Namni guyyuma rakkoon achi namni yookaan miidhaan ga'e hin taane ittuma aansuudhaan hariiroo akka nam tokkettis namoota waliin mootummoota waliin qaamota mootummoota waliin qaamota biizinasii waliin irra godhatanii akka sagaleen dhaga'amee jijjiiramu godhuudha. Waan kun akkuma humna dabalaa deema uummannis humna dabalaa deema. Kanaafuu gara fuulduraatti kanas ta'u bilisummaan uummata Oromoo noolu waan ta'eef uummannis jabaatee akkuma karaan duraa sanatti qabsoo isaa itti fufuu qaba. Boonsaa keenya nu boonsee leenji keenya nu boonsee gabrummaa sabni isaa keessa jiru guutuu addunyaatti ibsee Fayyisaa Leellisaa amma salisi tokkicha qixxee kumaa amma salisi leenja goosiin jedhaa amma salisi ati leencuma dhugumaa tokkicha qixxee kumaa. Hayyee daawwattoota keenya kabajamoo egaa akkuma beekamu guyyoota lamaaf atleet Fayyisaa Leellisaa egaa guyyaa dorgommii olompikii Riyoo de Janeeroo irratti dhimma Oromoo addunyaa irratti ibsee kaasee wayita ammaa ardii addunyaa guutummaatti bifa jedhamuun duula keessattuu dhiittaa mirga namummaa uummata Oromoo irratti guutummaatti gaggeeffamaa jiru ammas ibsuutti dhufee jira. Haaluma kanaan egaa ibsa gaazexeessitoota waltajjii irratti itti kenne irratti waltajjii sana irratti argamna. Egaa nutis tuutni OMN mee haala edda waan asirratti ibsaa ture daawwattoota keenyaaf kallattiidhaan waan guyyaa kaleessaa fi har'allee itti oole akka inni ibsu gaafannee jirra. Egaa innis tole jedhee nu dhiyaateera. Yeroo gabaabduu qabnu kana keessatti waan tokko gaafachuuf deemna jechuudha. Kanaaf hordofii turtiin keessan duukaa ta'u. Hayyee gooticha maraatoonii addunyaa atleet Fayyisaa Leellisaa walumaa galatti aangawoota paarlaamaa Awurooppaa wal argiteetta haalli dhufaatii yookaan imalli kee gara Awurooppaa kana akka waliigalaatti akkamitti argitame maal jettaan uummata keenya? Maaliin wanti nani uummata jechuu barbaadu waan iddoo kanatti wanti nani argani waanumanni kanaan dura miidiyaalee garaa garaatiif ibsaa turan isaaniif ibsee waanuma biyya keessatti sanaan dura argaa ture waanumaan dhaga'ee waanumaan beeku sanan ibsee fi kana jecha. Mee keessattuu egaa gara simannaa uummata keenyaatti ni deebina boodarra aangawoota warra paarlaamaa Awurooppaa wajjin wal argitee yaada kee wajjin jijjiirteetta. Maal siin jedhanii maal ibsitee fi hagam hubatanii jiranii rakkoo Oromoo biyya keessatti deemaa jiru kana akka hagam hubataniiru maal irraa argite maal hubatte? Ani isaaniif haaluma rakkina biyya keessan keessa jiru isaanis qabatamaan sirriitti gurraa qabu. Isuman itti ibse malee isaan immoo deebii kana siif goonee kana taanee kan jedhe deebinaaf hin deemne. Waanuma nani itti mee dhagaanii qabatanii kana wanti nani irraa argee dabalata waan biraan argine jecha. Egaa keessattuu amma wayitaatti gara kana dhufuu fi paarlaamaa Awurooppaa aangawoota wajjin wal arguuf deemta jedhamee erga ibsamee booda dhiibbaan gama dippiloomaasiitiin embaasii Itoophiyaa biyya kana keessatti argamu deemsifamaa tures dhagahamaa ture. Gama sanaan wanti isaan siif ibsan haalli isaa wajjin walitti haasa'an wanta keessattuu fooyya'insa dhiittaa mirga namummaa ati
uummata Oromoo irrattis ta'e akkuma waliigalaatti biyyattii keessatti gaggeeffamu mormitee baate kana isa kanarratti maal hojjenna jedhanii wanti isaan yaada yookaan akka karooraatti dubbatan jira. Isaan yani akkuma isaan biras dhaqee kana itti akkuma nama jedhas mana jedhee dubbachaa turan isaaniif ibse. Isaanis immoo gaaffii kiyya akkuma gaaffiitti naa qabatanii itti kana isaan biraa deebi'ee jechaadha. Malee isaan kana sii goonaa kana sinii goonaa jedhu tokko hin qabanne akkuma yaadatti narraa fudhatanii akkasitti na itti deebi'ee jechaadha. Haalli simannaa hawaasaa keessattuu hedduu ho'aa ture. Mee isarraa akkamitti argite hawaasa Oromoo Awurooppaa? Hawaasni keenya durumaa hawaasa nama jaalatu, hawaasa kabaja namaaf qabu. Kanaafuu akkasumatti inni biyyaa sun odoon badiin qabatanii iddoo kana ga'anii nama isaanii jaalala guddaarraa qabanii sirriitti anaanis akkuma sana simannaa guddaanaaf godhanii na biratti argamanii jaalala guddaadhaan wajjin dabarsan. Ati amma adda keessattuu injifannoo kana galmeessitee dhiittaa mirga namoomaa kana addunyaadhaaf ibsuu murteessitee hojii kana keessa turtees amma baatiiwwan 3-4 lakkaa'amuuf deemanii. Mee isaan asitti haalli ati keessa jirtu maal fakkaata? Uummata keenya si daawwataa jiruuf biyya keessatti biyya alaati. Ani amma gara hojii kiyyaatti deebi'een jira. Haalli inni keessa jiru baay'ee adda miti, waan badaa keessas miti, waan baay'ee mijaa'aa osoo hin ta'in waanuma giddu galeessa ta'e jiraachaa jira. Kanaafuu amma yeroo kanatti hojii kiyya jalqabee hojii kiyya hojjechaa jira. Baay'ee gara fuulduraatti gara fiigicha koo gara dorgommiitti akka deebi'uun hawwii qaba jecha. Eenyatti wanti karoorfattee keessattuu gama kanatti deemuudhaaf jettu bakki jireenya keetii haala jireenya kee waliin egaa giddu galeessa jetteetta. Isa kanarraa dubbachuu dandeessaa? Giddu galeessa hoggaan jedhu ani kophaa duraan maatii irraa gargar hin baane yookaan immoo yookaan dura biyyaa gara Finfinnee dhufus hiriyoottuma koo ijoollee afaan Oromoo beekan wajjiniin dabarsaa ture akkuma maatiitti jechaadha. Ta'ee amma eegan iddoo kan dhufe haala biyya Oromoo namoonni Oromoo ta'illee iddoo sana hin jiraatanii haaluma sanaan giddu galeessa hoggaansi hin jiru baay'ees gammachuus odoo sirriitti hin qabaatin gaddas immoo odoo hin ta'in jechaadha namni keessa jiraachaa jiru jechuu kooti. Fedhiin atileet Fayyisaa maali? Fedhiin kiyya inni guddaan uummanni Oromoo bilisoomee hundumti keenya yoo bilisummaa arganne biyya koo biyyaan jaaladhu biyyaan uummata kiyyaatti fedhiin achitti deebi'uudha inni guddaan fedhiin kiyya. Inni lammaffaan immoo akkuma duras atileetii ture sanatti gara sanatti deebi'ee qabxii koo duraa sana eegsisee akkanatti fufuun barbaada jechaadha. Keessattuu egaa amma eddati baatee haalli amma ni hordoftas ni dhageessas jedhee tan abdadhaa. Ajjechaan wayita ati baate sana uummata keenya irratti raawwatame haa tokko fa'aa akkas ibsaa turte. Amma immoo sana daran deemaa jira haalli dargaggoonni itti dhumaa jiran maatiin ijoollee sadiitti dhabantu jiranii. Mee isa kana mee biyya akkamiin yaadatta akkamiin ilaalaa jirta? Naaniif wanti kun aguma cimaa deemu aguma dabalaa deemu wanti hunduu wajjiniin dabala.
kun immoo qabsoodha waan ta'eef an kana caalus dhufuu danda'a. Wanti ta'uu qabu garuu achumarraa uummanni mootummaan kun akkuma humna dabalaa deemu uummannis humna dabalaa deema. Kanaafuu gara fuulduraatti kanas ta'u bilisummaan uummata Oromoo noolu waan ta'eef uummannis jabaatee akkuma karaan dura sanatti qabsoo isaa itti fufuu qaba. Kanan jechuu barbaada. Maaliif gara haala kanaan deeme sanyiinuu baduutti jira waan ta'eef uummanni keenya jabaatee inni ala jirus inni keessa jirus jabaatee an jalqabe kana fiixan baasuutti irra jiraata. Kanan jedha ani. Kaleessa wayita haasaa gootu dhaamsi keenya guddaan dhimma tokkummaa irratti kanatti xiyyeeffattee haasaa turte. Dhuguma immoo hawaasni keenyas jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo jiran irraa isaa ta'uu warra dhaabbilee siiviksii yookaan immoo hawaasummaa jennu hundumtu bifa waliin hojjechuu danda'anii bifa humna walii ta'uu danda'an irratti dhaamsa dabarsitee kan dabarsaa turte. Maalirraa kaatee mee waan sanan? Egaa maaliif amma yeroo kana keessatti uummata keenya baay'ee barbaachisa tokkummaan kun immoo egaa odeeffamuu jalqabee ture namni sittiin sirbee dadhabee tokkummaan kun immoo eenyuufi uummata Oromooti waan ta'eef uummata Oromootiif uummata Oromootiif kan qabsaa'u waan ta'e uummata Oromootiif qabsaa'uu na barbaachisa. Iddoo kamitti garaagarummaan keenya kun maaliif akkas ta'uu qaba? Namni keenya hunduu tokko ta'ee gara kanatti deemuutu irra jiraata. Kanuma wal kadhachuun lubbuu nama baay'ee balleessee jira. Kanaaf ammallee dabalee wanta kana bal'inaan uummanni keenya irratti taasise yeroo dhiyoo keessatti bakka tokko dhaaba garaagaraa qabu dhaaba isaanii chumatti qabatanii dhaaba kana fakkeenyaaf dhaaba mataa kiyya odoon dhaabbadhe nan danda'a. Fakkeenyaaf uummanni na bira hin jiru dhaaba dhaabbadhe maal ittiin godhufanii karaa uummanni Oromoo tokko dhaabas qabaachuu hin danda'a. Waan qabaadde rakkoo hin qabu. Karaa uummanni sun laga ittiin ce'u laga erga ceesifneen booda dhaaba barbaanne dhaabbanne uummatatti dhaaba keenya san beeksifannee akkaataa sanaanis gara fuulduraatti deemuu hin dandeenya waan ta'eef inni filatamaan isa kana asitti dhaabas dhaabbannu uummanni keenya nu bira hin jiru dhaabna keenya maal ittiin godhuudhaaf dhaabbanna. Uummata Oromoo laga ceesisuudhaaf yoo ta'e karaa uummanni Oromoo irra deeme sana hunduu karaa tokko irra deemuutu irra jiraatan jedha. Kanan jechuu barbaada. Kan biraa immoo wanti jechuu barbaadu yoo jiraate amma uummanni keenya yeroo tokko amma biyyi nuti keessa jirru biyya dimokiraasii keessa amma hayyoota baay'ee jira waltajjii irratti waan barbaadan dubbachuu danda'u dubbiin dogoggoraa nama harkaa lixuu danda'a. Yoo sana immoo tokko immoo ka'ee kan dubbii arrabsaallee fiduu danda'a. Sababni isaa biyya dimokiraasii keessa jirra waan ta'eef kanas obsaan irra darbanii maaliif Oromoon durumayyuu mammaaku daboo yoo namaa qotan daboo wal loltu loonii jedhanii akeekkachiisuu jalqaba. Daboo wal loltu loonii. Kanaafuu isaanis namni wal lolu loonii jechaadha. Ofiif namni tokko walitti garagaree waliin nyaatu waan ta'eef obsa walii qabanii bakka rakkinni jirutti seeraan gaafatanii waan sana keessa darbuutti isaan irra jiraata gara fuulduraa. Kanan isaanii jechuu barbaada ani. Ayyee akkuma walii galaatti mee imala kee Awurooppaa kana milkiin itti argameera jettee bifa kamiin ibsuu dandeessa? Maaliif ani achitti bakka nan jiraadhu irraa imbaasiin Ameerikaa kan jiru gara filaayitiidhaan sa'a 5 nama adeemsa. Achitti xiqqoo rakkadheen ture. Xiqqoo ishee rakkadhuus booda irraa milkaa'eera. Haa ta'u malee asis humnaa wanti na mudatan jiru waan gaariidha. Milkii gaariidha baay'ee gaariidhaan jedha. Mee gaaffii tokkoon gara biyyaattis deebisuu fi wanti kaa ture torbee lama dura haadha manaa obboleessa kee taate kan haadha manaa Addunyaa Leellisaa gaazexeessituu Tsahaay reediyoo Faanaa waggaa dheeraaf hojjetaa turte. Egaa akka keessaa odeeffannoo argannetti miidhaan sababa keetiin irra gahee hojiirra akka ari'amtu
editaras waan turteef itti gaafatamummaa sana qofaatu hin taane hojiirraa yoo akka ari'amtu murtaa'ee jira. Mee isarraa inni sun waan akkasii kun mootummaan sun fudhatuun hagam akkamitti ibsitamee waan kana? Maalani sila wana hojii maatiin kiyyatu hojii mootummaa keessa hin jiran siruma jechuun nan danda'a. Achi keessa moo ishuma duwwaadha warra achi keessatti argamu isaan kan hojii dhuunfaa hojjetu hojii karaa mataa isaanii isaan adeemsu waan hojjetanii hojii mootummaa keessa hin jiranii ishii duwwaadha kan achi keessatti argamu gaazexeessituu reediyoo faanati. Ishii kunoo keessa ari'anii ergananii haala kana mallattoo sana agarsiisee booda tuttuqaa turanii amma immoo guutumaan guutuu keessa baasa waan ta'eef kan akka haalli irra jiru maal gochuu dandeenya. Mootummaan kun tarkaanfii akkasii yoo fudhatu malee karaa tokkoon hanga ammaatti fayyisaan gootaa badhaasa birrii Itoophiyaa miliyoona walakkaa badhaafneerraa maatii nu dhufee fudhatu ka jedhu dabarsaa ture. Karaa biraan immoo waan kana tu deema akkamitti ibsitaa kana lama wal bira qabde? Maalaanis waan kana haaluma kanaan ani karaa sooshaal miidiyaa tokko nagahee malee wanti sirriitti mootummaan kun maallaqa na badhaase jedhee beeku hin jiru. Kanaan dura 2011 ani miidiyaa isaaniitiin dabarsaniiru televezyiinii. Quban qabu gaa hin dhaggeeffadhus waan ta'eef biyyattuu miidiyaa isaanii ilaalu. Asitti immoo maal gochaa ilaala jalqaba. 2011 wanti inni beeku maallaqni kun maallaqa akka seenuma isaanii keessatti maallaqa guddaadha. Waan an jiraadheen fudhannee fi ta'uun isaan kana qixeena baay'asan naan galle. Biyyuma bakka bu'een Kooriyaa irratti shaampiyoona addunyaa sadaffaa baheen ture 2011. Yoo sana qarshii isaanii qarshii 3,000 badhaasanii. Inni amma 500 hin geessu immoo maali? 3,000. 3,000 badhaasan hoggaasi amma immoo 500. Miliyoona sadis yoo ta'ee miliyoona 300 yoo ta'ee eegan hin fudhannee qixxuma waan ta'eef. Inni guddaan ati egaa waan sanaaf miti faayidaa jireenya jiruu kee hunda uummata Oromoof dabarsitee nama kennitedha. Kanaaf inni suni waan xiqqaadha wanni jedhamu hin jiru. Keessattuu egaa mee ati amma Oromoodhaaf ijaaf gurra taatee odeeffannoo taatee uummata biyya keessatti dhumaa jiruuf addunyaa irratti nama sagalee horeedha amma addunyaan akka gaarii si beekti. Waan kanattis immoo Oromoonis immoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa biyya keessaa biyya alaatii akka goota isaas ilaalaa jira. Maqaa kanatti fayyadamtee keessattuu tokkummaa hawwitu kana uummata kana gidduutti keessattuu warra jaarmiyaalee siyaasaa kanaan isaa ta'u warra Oromoo humna gochuu irratti wanta ati hojjetuuf karoora qabdu jira gama kana. Maaliif kaanii wanti kun waan guddaa barbaada. Beekumsa illee nama barbaada. Ani beekumsa karaa siyaasaa kanan qabu namoota baay'eetu jira. Namoonni dandeettii akkanaa dandeettii nama araarsuu qaban hin jiru. Ani immoo waggaa eegan mana barumsaatii mana barumsaarraa dhiisee gara jiruu dhuunfaa kiyyaatti seenee gara waggaa 11 akkas lakkaa'amaa jira. Kana keessatti ani shaakaluma koo fi kophaadhuma tan dabarsaa ture. Namatti baay'ee makamee yaada nama wajjin wal jijjiiruudhaaf baay'ee natti ulfaata haasanis jechaadha. Kanaaf immoo namoonni kanaaf jiran baay'eedha. Namoonni barnoota siyaasaa akkaataa namatti haasa'anii nama barsiisanii namoota araarsuu danda'an jaarsi gurguddaa jaarsi biyyaaf kan ta'u guutanii isaan asirratti waan kana irratti hojjechuu qabu. Ani immoo jara kana walitti fiduudhaaf waan baay'ee nama gaafata waan ta'eef isaaniif dabarsee isaan kana waan godhan natti fakkaata akka godhanis immoo abdiin qaba. Dhumarratti akkuma walii galaatti ati atileetii Oromoo ta'uutti keettiyyuu Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa sana keessatti warra miidhamaa turan keessaa tokko. Haa ta'uti atileetonni tokko achi keessatti
akka kee kana fakkeenya ta'anii bahu hanqachuu fi Oromoof waa godhuu keessatti in mul'ata. Isa kanarratti ati atileetota warra biyya keessatti hafaniifis warra Oromummaan itti dhaga'ama jettu warra kaanis gorsa ati qabdu maali kanarratti? Ani wannoo achi keessatti biyya keenya keessa sana keessatti akka barbaadetti harka kennetti hin jiraattu. Ani achi keessa soon dhaqee jara isa wajjin harka kennadhee hin beeku. Ani sirriitti na akeekkachiisan guutumaan guututti maaliif waan achitti seenan amma mirgi koo hama jamtu nan deema. Sodaan tokko doonatti hin dhaga'amini. Amma miilana yoo nani gara as dhufu kana qabxii gaariin fideen qabxii isaan madaalan ittiin nama filatantu jira. Qabxiin sun madaalame ana tokkoffaa ta'uu kan qabu. Gaafiin shanaffaa taasisu. Gaafiin ganna buusu gaafii tokkoffaan ta'a. Hunduma akkatti naan taphataa nan argaa. Achi wanta wayii sagalee wayii dhagaye. Akkanaan keessa ba'ee jiru. Mee tiimii kana nama fuutanii deemtanii argaa. Sinillee achi keessa na baaftanii ani immoo hunda keessa na hir'isan jireen. Achi keessa tiimii sana keessa. Kuni kutannoodhuma koosa dhugaati. Aliyaa sanatti achi fuudhanii ani gara sadaffaatti na geessanii. Ala sanaan gara sanatti deemuu danda'ee jira jechaadha. Garuu haa ta'uuti akka biyya sanaatti bakki gaarii bakki dimokiraatawaadha jechuu dandeessu iddoo sana iddoo atileetiks federeeshinii kana keessa bakka itti dubbatu hin jiru kaa bakki biraa. Isaan sana fakkeenyaaf ani amma fakkeenyaaf seenee waan barbaadan jedhaani achi keessatti waan xixiqqoo kana si miidhuu hin danda'u. Yoo gara mootummaatti illee hambaaftu ta'e mootummaan isaan tuqiin malee shakkanaa akkanaa kana si gargaara yoo gaditti illee itti baate gaariidha idduma sana wayya jechuun barbaade. Kanaaf ammallee warra achi keessatti hundallee yoo ta'u baate namoonni atileetonni muraasni edda dhiibbaa akkasii hin qabaanne mootummaa tumsanii cinaa dhaabbatu ajjeefamuu hidhamuu Oromoo kana ol kaasanii dubbatu hanqatuutu mul'ata. Inni kun fedhii irraa ka'amoo dhiibbaa sanarraa? Asirratti amma karaa nama jarri kun baay'ee rakkisaadha. In sodaatus ijoolleen maaliif dubbattee dhiisitee sirriitti ilaalcha gaarii yoo xinnuma ishee olaaluu barbaadde wanta dhufu hundumatu beeka. Sodaarraa kan ka'e malee wallaalaa namni wallaala hin jiru. Sodaatu murteessuu dadhabu keessa isaanii hin jira. Kanuma kanaan wal qabateeti ka baay'ee akka isaan anis haa godhanis odoo hin ta'in wanti kun baay'ee ulfaatti. Kanaafuu akka isaan godhanis baay'ee malleen illee jajjabeessu. Atileet Fayyisaa nu kan godhe bakka siyaasaa miti. Ispoortiin siyaasaan ala warra jedhan kanaaf akka deebii kennitu. Siyaasni jechuun maal jechuudha? Siyaasni mee jechaani siyaasni yookaan nama ajjeesu miti yookaan waan tokko gochuu miti akka ofii kiyyaa beekutti ani barumsa isaallee wanta inni beeku hin jiru akkuma ofii kiyyaa hubadhe tokkotti. Siyaasa jechuun karaa guddina biyya tokkottiin jijjiirama biyya tokkoo fiduudhaaf namoonni ittiin adeemsa sanatti fakkaata. Kanaafuu siyaasni fi ispoortii siyaasnis maanni yookaan nageenyuma qabaaf innis of keessatti karaa tokko nu ilaallu. Ispoortiinis walitti dhufeenya nagaadha maal maali kunis akkasumatti walitti dhufeenya guddaa qaba sirumayyuu malee ispoortiin sun nageenya yoo jiraate ispoortiin hin jira. Hubannoodhuma isaanii namni jedheef jedhu malee ani addaan fageenya baay'ee qaba natti hin fakkaatu. Wala baasa jedhan kana ani akkasitti fudhadhu. Ispoortiinis namoota walitti fiduudhani siyaasni sunis immoo waanuma akkasaa kana waan of keessatti qabatu qaba. Kanaafuu wanni tokko jedhee ispoortiin siyaasa irraa walabaa kan jedhu ani ammoo uummanni qooduutti eegee ispoortii walaba taasisa. Kanaafuu ani isaan kun dogoggora yoo ta'e akka dogoggoraatti hin fudhaa malee irra darbee seerri isaa dhogoo ta'e akka seerri isaa cabuun godha. Halefi obboleessa koo abbaa koo haadha koo duratti ani ispoortii walabaa dheeduu kan ifadhe irra darbuun barbaadu. Kanaaf warra akkasitti yaadan odoo dhiisan natti tolaa jechuudha. Baay'ee gaariidha dhumarratti egaa carraa uummata biyya keessaa nu daawwataa jiruuf dhaamsa dabarsituuf carraan sii kenna. Isa dura garuu ati gara Awurooppaatti imaluu keessatti egaa
gara sun waa hedduu waan kana milkeessuuf hojjechuu keessatti waan hedduudha kan dabarse. Mee gara sun akka waliigalaatti atis dhimma keessattuu imala atileet Fayyisaa Leellisaa ilaalchisee walumaan qooda irraa fudhataas turte, akka waliigalaattis immoo wanti kun akka milkaa'u tattaaffii olaanaa godhaa turte. Mee akka waliigalaatti imalli atileet Fayyisaa Leellisaa akkamitti ibsama gama keetiin? Akkuma isin hundumtuu argitan imalli isaa milkiidha jedhee yaada. Haga achi ka'ee as gahutti nurree karuma adda addaa keessa daddabarree viizaan isaa turre dhumarratti rakkina qaqqabaataa ture. Sanarratti irree haga ministeerri itti aanaa ministeera Beeljeemii xalayaa barreessee guyyaa tokko keessatti akka argatu godhuudhaan akka malee nu gargaaranii as geenyan irree suniyyuu waan akkanaa kana yeroo gabaabaatti waan godhuu dandeessu wayii tokko rakkoo achi jiru sana yoo xiqqaate akka isaan attention itti kennanidha waan kun argisiisu. Asirree geenyan nama adda addaa arginee itti dubbatee waanuma achitti dubbate sana waan dhageessisuudhaaf yaade sana akka irra deebi'ee dhageessisu Fayyisaadhaaf irra carraa kenne. Uummata Oromootiifis immoo uummata biyya sana keessa jiran biraatiifis bifa biraa wayii tokkoon sagaleen isaanii bakka itti dhagahamuu hin dandeenye tokko akka isaan sagaleen itti dhagahamu godhee jira. Uummatuma keenya waliin immoo Awurooppaa keessa jiran bakka adda addaatti walitti dhufan fi uummattoota birootis isaanis argee ergaa ofiitti irratti dhaammatee jira. Kanaafuu akka waliigalaatti imala milkiidha jedhee yaada, imala milkaa'eedha. Mee gara sun akkuma beekamu gama qabsoo gama dippiloomaasii kanaan mootummaan Itoophiyaas waan godhu waan mirga Oromoo akka warri alaa kunis hawaasni addunyaan hubanne gochuu keessatti tattaaffii inni godhu jira. Embaasonni isaanii kanuma hojjetanii gama kanaan wanti isin mudate jira? Waan mudate jira. Namoota adda addaa namni gariin maqaan isaanii akka dhadhaamu barbaanne fi aangoo olaanaa qaqqaban warri dubbisne waan gariin nutti haasa'anii jechuun sochii fuuldura godhamu irratti rakkina waan qabaatuuf fi hariiroo keenya jechuun waliin rakkoo waan qabaatuuf baay'ee dubbatuun barbaanne garuu akka baay'eetti itti deddeebi'anii dhiibbaa irratti godhaa turan nutti himanii. Kuni kanuma waanuma eegamu wayii tokko waan addaa wayii tokko birurree akkasuma godhanii. Kanaafuu nuti sochii akkana kan akka itti fufnu keessayyuu namni tokko kan isatti dhaame nama cheekii tokkotu jira, nama beekamaa artistii kan ta'e bara dheeraadhaaf qabsoo uummataa kan hoogganaa ture. Waggaa darbee kana du'e Akiliif jedhamu akka isaa ta'uu qabdaa turre. Dhaaba siyaasaa kamiyyuu gurmuu siyaasaa kamiyyuu keessa dursenne mirga uummata keetii yeroo dheeraa dhageessisuudhaan akka isaa sanatti waanuma amma jalqabde kanatti fufte akka sagaleen uummataa dhagahamu gootee dhaamsi kiyya kanadha jedhee itti dhaame personaalii. Kanaafuu Fayyisaan irree silaa duraanuu waan kana jalqabe akkuma inni jedhe dhaaba siyaasaatii fi qaama tokko waliin eduu hin taane rakkoo uummataa sana dhageessisuu kana itti fufee kana fuulduras immoo amma leenjii adda addaarra jira. Fuulduras maaraatoonota hedduutu irratti hirmaata. Haga inni qabxii argamsiis haga inni moo'e Fayyisaan Riyoo irratti waan inni godhe kun irra deddeebi'ee dhufa. Waan uummata Oromoo waan rakkoon Itoophiyaa keessa jiru kun irra deddeebi'ee dhufa niwusiidhaani. Iddoo amma dhufee inni Rootardaamitti maaraatoonii Rootardaam moo'e Fayyisaa Leellisaa maaraatoonii Rootardaam moo'e kun kan Riyootti akkas godhe suni rakkoon inni akkas godheef akkanadha jedhanii. Kanaafuu yeroo deddeebi'eetti gaazexeessitootaaf kennuutu dhufa jechaadha. Kun immoo rakkinni keenya kun akka yeroo baay'ee attentionii argatu godha. Kanaaf amma hojii guddaa isaa kan ta'uu qabu leenjuma isaa kanatti fufee bakka hundatti injifannoo akka argatu godhuudhaan edu inniyyuu kottati na dubbisaan jenne waan inni biyya alaa kanatti hafee fi rakkoo isa akkas akka inni godhu murteessise suni irra deddeebi'anii ofumaaf fiduuf deemanii. Kanaafuu anirree kanumatti dhaama jarrirree bifuma kanaan itti dhaaman jechaadha. Aangawoota inni wal argee waliin yaada kana jijjiiree ibsuun danda'ama? Namooti gariin hariiroo fuuldura waliin hojjennu irratti dhiibbaan adda addaa waan jijjiiruuf akkas ta'uu baate irra wayyaadha jedhanii.
Kanaafuu akkasumatti dhiyeessuun irra gaariidha. Keessattuu aangawoota kaleessa isaatii booda seentanii dubbiftan irraa waan bahee ibsame gama miidiyaa hawaasummaatiinis waan hin jirreef isa ifa godhuu barbaadeetan. Akkasumatti dhaammatan. Hariiroo nuti biyyoota waliinis quunnamtii adda addaa qabna. Mirgi uummataa akka kabajamu waan dandeenyuun goona. Isin waliin irree hariiroo keenya itti fufna. Garuu waan gariin immoo akkanumatti itti fufnaa jedhan. Kanaafuu akkasumatti dhiisuu wayya. Egaa akkuma waliigalaatti milkii argame jettee ibsiteetta. Fuuldurattuu maali yaaddaati akka amma keessattuu waan inni gara fuulduraatti godhuutti yaaduu irratti hawaasni waan kana mijeessuu kana keessatti hojiiwwan fuulduraaf karoora ta'uu irratti hojjetamuu qabu wanti kun faayidaa qaba jettu maali? Waan baay'ee waan nuti goggoonu yeruma rakkoon biyya keessatti uumame kaanee yookaan hiriira baanaa yookaan nama wayii tokko dubbisna eegas immoo haga rakkoon biraa biyyatti uumamutti deemnee turra. Waan sochiin akka dippiloomaasii hariiroon mootummoota yookaan qaamota mootummoota gamtoomanii haa ta'u kan akka gamtaa Awurooppaa kan haa ta'u kan biyyoota tokko tokkos haa ta'u waan suuta ijaaraa deemtu wayii tokkodha. Walitti dhufeenya guddistee atirree infoormeeshinii jaraa kennitaa jarree infoormeeshinii sii kennanii akkuma namaatti waliin hariiroo godhuu qabda. Waan kun bakkuma takkatti dhaabbateetuma yeruma tokko fayyisaa waan dhufee dubbisee yookaan uummati waan hiriireef boruma waan jijjiiramu baay'ee hin jiru. Garuu xiyyeeffannaa sitti kennanii taa'anii si dhaggeeffatanii waan humna isaanii keessa jirus sitti himuun rakkuma keetu si hubatuun beellamaa si kennuu waan tokkodha. Kanaaf fuuldura waan kun namni tiimiin waan kanarratti yeruma hunda hojjetu jiraatu irra jiraata. Namooti immoo amma fakkeenyaaf keessayyuu biyyoota naannoo Awurooppaa kanatti bakka hedduutti namni nama gargaaruudhaaf qophiidha. Amma fakkeenyaaf gaafa torban sanbata darbe kana Hoolaanditti aniyyuu haala biyya sana jiru nama miseensa paarlaamaa Hoolaandii ta'e tokko waliin bakka tokkotti haasaa ture. Inni amma nu gargaaruudhaaf qophiidha jechuun waanuma akkanaa kana fakkeenya paarlaamaa Hoolaandii keessatti Hoolaandiin biyya kaampaanii Hoolaandii kara 130 biyya sana keessa jira. Hojjetaa kara 100 biyya sana qabanii kaampaanota akka Heinekanii kun kan Ababa Afrii jedhamu kun kaampaanota addunyaarra jiran 500 keessaa tokkodha. Warri mootummoota hedduudha oliidha jechaadha jarri kuni. Jara kanarratti dhiibbaa godhu haa ta'u bifa qindaa'e wayii tokko namoota amma nu gargaaran bakka bakkatti gaazexeessitoota miseensota paarlaamaa biyya jijjiiran kana waliin hariiroo itti fufuu barbaachisaadha. Sanaaf immoo tiimiin waan kanarratti hojjetu yookaan immoo gurmuu waan kanarratti hojjetu jiraatu qaba. Waan kun humnarree hin gaafata risoorsii namatti deemtee bilbiltaa hin deemtaa humnarree hin gaafata waan sanarratti uummata irraa gargaarsa irree hin barbaachisa. Itti fufiinsaan hojjetamuu qaba. Waan kun tokkoffaa rakkoon haalli biyyaa sun sochiin biyyaa sanadha akkati namni si dhaga'u kan godhu sochii biyya sana gargaaruudha wanni guddaan dippiloomaasii ta'u. Kan itti aanu immoo asitti namni guyyuma rakkoon achi namni du'e yookaan miidhaan ga'e hin taane ittuma aansuudhaan hariiroo akka nam tokkettis namoota waliin mootummoota waliin qaamota mootummoota waliin qaamota biizinasii waliin irree godhatanii akka sagaleen dhaga'amee jijjiiramu godhuudha. Waan kanarratti waan danda'uu fi kontaaktoota qabu hundumaatti fayyadama. Garuu waan ani qofti godhuu qabu miti. Waan gurmuudhaan ta'uu qabudha. Waan immoo uummatirree humnaanis dandeettiidhaanis maallaqaan irra itti hirmaatuu qabu. Yaadaan irra itti hirmaatuu qabu. Bakka jirutti immoo hariiroo ofii qabaatuu danda'u irra itti fayyadamuu qabu tokkodha jedhee yaada kanuma jedha. Hedduu galatoomii garasu. Egaa gara atileet Fayyisaa Leellisaatti hin deebi'a. Dhaamsa akka waliigalaatti ati uummata keetiifis maatiidhaafis haa ta'u waahillan keetiifis haa ta'u akka waliigalaatti dhaamsi waliigalaa dabarsitu maali? Dhaamsi ani dabarsuu barbaadu nama baay'eetu dhumee nama baay'eetu maatiin jala ijoolleen isaanii jalaa dhumanii warra du'eef rabbi jannata isaanii waraafachiisu warra immoo maatiin isaanii jalaa wareegamaniif immoo jajjabinaa fi gara fuuldura ija isaaniitiin bu'an kanaan bilisummaa argan isaaniif haa ta'u kanneen warra afaniitiin immoo jajjabaatanii
haaluma kanaan duraatiin yaa qabsoon kun laafattee duubatti akka hin deebine dhaamsa tokkoon isaanii dabarsaa akka isaan duubatti hin deebine maaliif dhiigni obbolaa isaanii godhatti lola'ee hafuun irra jiraatu jajjabaatanii karaa dhoksaa ta'een akka qabsoo kanatti fufaniin dhaamsa isaaniif dabarsa jechaadha. Carraa kanaan maatii keetiifis dhaamsi dabarsitoo jiraate? Maatii kiyyaanis wanti dhaamsa isaanii dabarsu baay'ee illee hin jiru maaliif yeroo hundan arga waan ta'eef akkuma nama biraa namni ilma isaanii du'aanuun dhaba anaan immoo jiraamatti dhaba waan ta'eef rakkoo qabu hundaan nan arga. Kanaaf isaanis akkasuma akkuma isaan sana isaaniifis jajjabina waan jedha amma deebi'ee isaan argutti ammoo kan immoo mana arganitti. Akka waliigalaatti silas kaafteetta hawwiin fayyisaa maali kan dhugoomee arguu barbaada? Hawwiin kiyyaanni guddaan uummanni keenya bilisoomee mirga isaa argatee akkuma saba kamiittuu kabajamee biyya isaa keessa jiraachuu inni guddaani. Kana ka hawwiin kiyyaanni guddaan kana caalu hin jiru hawwii kiyya keessa jechaadha. Atileet Fayyisaa Leellisaa egaa walumaa galaa ardii Awurooppaa keessatti bakka amma ibsa gaazexeessitoota biyya alaatiif kennaa turtetti asitti waltajjii arganne kanatti walitti dhufnee haala kanaan waan hojjetaa turtan keessattuu paarlaamaa Awurooppaatti ibsa hawaasa keenyaaf akkaataa kanaan nuuf kennu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhu siinjedha galatooma hayyee gara sotti hojii gaariidha hedduu galatooma. Egaa daawwattoota keenya turtii hanga ammaa gooticha maaraatoonii addunyaa atileet Fayyisaa Leellisaa fi akkasumas immoo aktiviist Darasuu Tufaa waliin taasifne kanumaan goolabneerra. Egaa yeroo biraa qophii biraa qabannee hanga walitti deebinutti asuma biyya Beeljiyeem magaalaa Biraasils waltajjii Pirees kilabiirraa isinii dabarsaa turre kanumaan goolabneerra nagaan nuuf tura. Boonsa keenya nu boonse, leenji keenya nu boonse, gabrummaa sabni isaa keessa jiru guutuu addunyaatti ibse. Fayyisaa Leellisaa, ammas salisi, tokkicha qixxee kumaa, ammas salisi, leenca goosiin jedhaa, ammas salisi, ati leencuma dhugumaa tokkicha qixxee kumaa.